Yoo yaashaa harka-funee hordoftoota chaanala Sulxeemaan App. Baga nagaan gam chaanala Sulxeemaan App dhuftan. Warroonni haaraa taatan gam chaanala Sulxeemaan App dhufaa jiraattan welkaamanaa dhufuu baga nagaan dhuftan jecha. Chaanala YouTube keenya subscribe gochuudhaan mallattoo fuuldura isaa notification yookaan beelii kan fakkaatu san isii cuqaasuudhaan oliirra kaadha. Akkanumas hatattamaan eenyuu dursee barnoonni keenya ergaan asiisiniif dabarsinu hatattamaan akka isin bira qaqqabuuf, akkanumas viidiyoo gaafa daawwattan laayikii gochuun irraanfatina. Laayikiin isinittiin ulfaatu waan ta'eef laayikii tuqaa. Hiriyoota keessaniifis sheer gochuun irraanfatina. Barnoota fayyaa irratti xiyyeeffata barnoonni keenya waan ta'eef kanumaa fi barnoonni keenya irraa maaliidha kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Yeroo walqunnamtii saalaa qaamni dubartii maaliif iyya kan jedhudha. Egaa yeroo walqunnamtii saalaa jaalallee yookaan abbaa warraa kee wajjin raawwattu yookaan haadha warraa kee wajjin yookaan jaalallee kee wajjin raawwattu, qaamni saalaa dubartiidha yookaan jaalallee keetii yoo haadha warraa keetii maaliif akka iyyu kan waliin ilaallu ta'a. Hanga xumura viidiyoo kootti na hordofaan affeerraa kooti. Egaa jalqaba irratti kan ilaallu yeroo tokko tokko qaamni saalaa dubartii yeroo raawwatamu sagalee dhageessisa. Humnaa ol iyyuu danda'a. Yeroo akka malee iyyuu dhiiratti hin tolu, ishitti iyyuu kolfuu danda'a. Dubartiinis daabboon koo maal ta'e jettee akkatti iyya jettee dhiphachuun ishee waan hin oolledha. Qaamni saalaa dubartii kamiyyuu kan iyyu keessaa tokko yeroo dubartiin sirritti miira keessa seentu uumamni qaama saalaa ishee ni jijjiirama. Keessi isaa sirritti bal'achuu yookaan addaan deema. Afaan isaa inni alaan immoo walitti as deema. Kan alaa walitti deemaa keessi isaa ni bal'ata jechuudha. Barnoonni koo isiniif galadhee yaada akkaan isinitti dhiyeessu. Yeroo kana qilleensi garaa keessatti waan baay'atuuf qaamni saalaa dhiiraa itti seenee ba'uun sagalee uumuun sababa ta'a. Gizee qaamni saalaa keessa seenee keessaa alatti bahu dubartii kana gizeessan qaamni saalaa isii sagalee dhageessisuu danda'a. Qilleensa keessa jiru alatti ba'uuf afaan isaa waan dhiphaa ta'eef sagaleen kun ni uumama. Dubartii takka sagaleen qaamni ishee kan iyyuu fi keessi isaa maashonni qaama buqushaa ishee ni bal'atu waan ta'eef alli isaa immoo ni dhiphata. Kanumaaf qaamni saalaa isaa yeroo seenee keessaa alatti bahu sagalee salphumatti dhageessisa. Akkasumas qaamni saalaa dhiiraa yeroo raawwatamu girgiddaa qaama saalaa dubartii rurrukuchuun isaa waan hin oolleef walitti ida'amni sagalee hin barbaachifne kan uumuudha. Sagalee kana hir'isuuf yookaan balleessuudhaaf maloota akkamitti fayyadamna? Sagalee kana akkamitti akka inni hin iyyine yookaan sagalee hin dhageessisne goona kan jiru kan waliin ilaallu ta'a. Jalqaba irratti kan ilaallu egaa inni jalqabaa kallattii isaa jijjiiruudha. Possession isaa yoo jijjiirre qaamni saalaa dubartii akka iyyu kan godhu keessaa possessioniin yookaan dog style jedhamudha. Akka hin iyyine kan hir'isu jechuudha. Yeroo dubartiin gadi jettee harkaan lafa qabattee inni immoo duubarraan raawwatu sagaleen kun akka uumamuuf sababa ta'a. Gizeesiin harkaan lafa qabattee duuba isiitiin ol jettee inni dammoo duuba isaa isheedhaa dhaabbatee kan raawwatu yoo ta'e sagalee kana akka uumamuuf sababa ta'a. Kanaaf yeroo iyyuu nu rakkiseera ta'e kallattii biraatiin raawwatanii ilaaluun gaariidha. Lammaffaa irratti kan ilaallu ariitii xiqqeessu.
Ammuma saffisaan raawwatamu sagaleen dhaga'amus dabalaa deema. Kanaaf suuta raawwachuun qilleensa keessa jiru akka ba'uuf kan nu gargaaru waan ta'eef ariitii keenyas yoo xiqqeessinee bifa namatti toluun bifa isattis toluun yoo raawwanne salphumatti qilleensa kana ni dhabamsiisna waan ta'eef sagaleen hin dhageessisu jecha sagalee kana hir'isuu dandeenya. Sadaffaa irratti kan ilaallu qaama saalaa keessa tursiisu. Qaamni saalaa dhiiraa keessa seensisanii yeroo muraasaaf keessa tursiisanii keessaa baasanii akka tursiisaniin itti deebisuudha. Itti tursiisaa. Gaafa itti deebistee qaamni saalaa dhiiraa yeroo keessa ture qilleensa keessa jiru akka gara alaatti ba'u godha. Osoo raawwachaa jirtu qaamni saalaa dubartii sagalee kan dhageessisu kan iyyu yoo ta'e qaama kan kee qaama saalaa keessatti dhiisuu qabda. Keessaa daftee alatti hin baasin. Keessaa turu. Yeroo inni keessa ture immoo bifa salphaadhaan qilleensi keessa jiru keessaa alatti baha waan ta'eef iyyaansa kana ni dhoowwata. Barnoonni koo akka ajaa'ibaatti isiniif gala jedhee yaadaa barnootaa kutaa itti aanu barnoota biraa barnoota fayyaa qabadhee akka isiniif dhufuuf laayikiin gochuudhaan hin irraanfatinaa akkasumas koomentii gaafa gootanii koomentii naafis barreessuun irraanfatinaa koomentii naaf barreessaa kanaan duras isin gaafadhe hin turre koomentii gaafa naaf barreessitan jajjabina naaf ta'a waan ta'eef koomentii qeeqas yoo ta'e iddoo hir'innas yoo jiraate koomentii naaf barreessuun irraanfatinaa barnoota akka kanarraa kana fakkaata. Laayikii gochuun irraanfatinaa akkasumas hiriyoota keessaniifis sheer gochuun dagatinaa jechaa. Warroonni haaraa taatanii viidiyoo kana daawwattanii osoo sabiskiraayib hin godhin osoo laayik hin godhin bahaa jiraattan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaan affeerraa kootii sabiskiraabii tuquun wamaa isinitti hin ulfaatu waan ta'eef sabiskiraabii tuquudhaan maatii chaanelaa Sulteemaan Aabbee ta'uun irraanfatinaa isiniin jedha.